ogeeyyiin fayyaa Oromiyaa jireenya mana jiraachuutiif rakkatanii akkaaniif jiranii jireenya qaala'insaatiif akkasumas manneen jireenya isaanii kan kireeffatanii keessa jiraatan akkasumas mindaa isaaniitiin wal baasuu dhabuudhaan baasii mataa isaaniitiin waliin wal qabatee ogeeyyiin fayyaatiif akkasumas barsiisonni Oromiyaadhaa jiraachuudhaaf akka rakkatanii jiraachuu isaaniitiin dhaga'amame. Torbanoota lamaaf dura kan sooshaal miidiyaa kana irratti mul'achaa ture rakkoo ogeeyyii fayyaa Oromiyaatii fi akkasumas rakkoo barsiisota Oromiyaati jedhan. Barsiisonni Oromiyaadhaa yeroo ammaan duraatii fi akkasuma ogeeyyiin fayyaa Oromiyaa mindaan hojjettootaa faayidaadhaa fi mindaan isaan kanneen kaayyatan hundinuu adda adda ta'uudhaan mindaan isaanii qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee akkasumas baasiin jireenya isaaniitiif baasanii fi wal madaaluu dhabuudhaan mindaan isaanii kiraa manaatii fi kafaluu dadhabuu hordofee waldaan ogeeyyii fayyaa Oromiyaadhaa caamsaa 2016 beeksise. Waldaan ogeeyyii fayyaa Oromiyaadhaa immoo rakkoo jiru kana furuudhaaf pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiif yeroo ammaan duraatiif xalayaa akka barreessan dubbatan.